Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN kaaratu raaduu isiniif qabna oduu har'aati waliin an Faayisaa Iliyaasi. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqaatiin wal qabatee kasaaraa guddaa keessa seenuun beekame. Sharafni callaa yuuroo fi doolaaraatis guutummaan guutuutti akka dhaabbate miseensi baankichaa tokko OMN himan dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqa biyya alaatiif Qofaatii keessa akka jiruu fi maamiltoonni baankichaatis maallaqa guddaa baankicharraa baasuu waan dadhabaniif haala rakkisaa keessa jiraachuun beekame. Dur maamilli tokko air ticket, viizaa fi paaspoortii yoo qabaate doolaara 1,000tu kan namaaf ture. Yeroo dhihootiin asitti garuu doolaara 500 qofaatu kan namaaf ja'an. Haa ta'u torbaan lamaan asitti hanqinni guddaan waan tureef maamila tokkoof gara doolaara 300tti gadi buusaniiti jiran. Ammaan tana garuu sadaasa 17 eegalee hanga 19tti doolaaraa fi yuuroonis guutumaan guututti waan dhabameef haajamtoonni maallaqa biyya alaa rakkoo guddaa keessa jiraachuun beekame. Sababni hanqinoota kanaa seera labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency akka wal qabatu miseensi baankii daldala Itoophiyaadhaa tokko akkana jechuudhaan nutti himan. Baankii sana keessa hojjetaa Arti kaarensi yookaan fooreen kaarensiin kun jijjiirama maallaqa biyya alaa kun baay'ee isa mudatee jira. Kun immoo rakkoon kun kana dura kastameriin yookaan maamiltoonni keenya yeroo gara biyya alaa deeman warri mi'a gashan yookaan mi'a baasan impoort ekspoort warri jedhaman kun yookaan namni kamiyyuu doolaara 500 akkuma tokko argata ture. Yeroo dhiyaatu garuu namni tokko doolaara 500 gadidha kan inni argachaa jiru. Keessumaa ammoo guyyoota sadan arfan darban kana doolaara yuuroon baay'ee gadi bu'ee keessumaa guyyaa kamisa jimaataaf qidaame guutumaa guutuutti yeroo ture. Rakkoon kun egaa guutumaa guutuutti kan inni wal qabatu rakkoo yeroo ariifachiisaa jedhee mootummaan baasee kana wajjin kan wal qabatudha. Akka namni kun ja'anitti qofaatiin diinagdee maloota sirna kanaan buqqaasan keessaa isa tokko akka tahee fi inni lammadaa ammoo hariiroo hawaasummaati ja'an. Hariiroon hawaasummaa mootummaan wayyaanee hawaasa waliin qabdu waan facaateef utubaan diinagdee kunis jalaa sossohaati jira ja'an. Sababa sharafni maallaqni biyya alaa kun isaan dhibeef wayyaaneen bakkoota tokko tokkotti baankoota akka cufaa jiranis akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kuni addeessan. Namni kamuu amma yeroo ammaa kana torbee kana asitti ispeeshaalii Noovembarii kutanii asitti jechuudha. Namni tokko iyyuu doolaara argachuu hin dandeenye. Gadduu darbe yuurootu kennamaa ture inni siin dhume kaleessa guutumaa guutuutti baankichi hojii dhaabee ture fooreen kaareensii kana jijjiiruu waan hin dandeenyeef guutummaatti hojii dhaabeetu ture guyyaa Noovembarii 10 jechuudha. Kanuma maal jedhu yeroodhaaf hanqinni fooreen kaareensii waan nu mudateef guyyoota ittaananitti dhufuu waan danda'aniif yeroo ittaananitti deebi'aa jechaa jiru. Akkuma durasitti rakkoo isaan Jibuutitti biraanchii banan kanaan wal qabata. Akka jirutti qotaanni birrii as jiru fooreen kaareensii kanaan baasan isin jechuudha. Baankuma daldala Itoophiyaadhaa tana kaayyoo hedduudhaaf biyya Jibuutitti banuu fi dura taa'an hoogganaan baankii saniitis obboleessa Abbaa Tsahayyee akka ta'es akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kun addeessan. Keessumaa ammoo rakkoon kun yeroo darbe kana wajjin kan wal qabatu Jibuutitti biraanchicha bananii turan diistiriiktii wayii. Diistiriiktii jechuun baankichatu diistiriiktii banee ture. Diistiriiktii manaajarii kan isaan godhan immoo obboleessa Abbaa Tsahayyeeti. Liwil Tsahayyee nama jedhamu. Obboleessa Abbaa Tsahayyeeti. Liwil Tsahayyee jedhama. Diistiriiktii manaajarii godhaniitu gara Jibuutitti bananii. Jibuutii biraanchii. Rakkoo kana yeroo keessa buleedhaan maqaan baankichaa gara sanatti shift godhanii baasuuf akka isaan hidhatu baasuuf gara sanatti waan jijjiiran natti fakkaata. Akka dhuunfaa koo eeggataa qabeeti dirreen kun kan inni akka inni mudate.
Godina Gujii lixaa fi bahaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo qallabutti jirtan jechuudhaan uummata dararaa akka jiran himame. Godinuma kana keessatti kaabinoonni mootummaa uummata doorsisuun saaminsa qabeenya uummataa irratti bobba'uun isaanii maddeen keenya OMN'tti himan dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areeri. Bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay humna komaandii poostii waliin ta'uun isin waraana bilisummaa Oromoo woboo deeggartan jechuun godinaalee lixaa fi baha Gujii aanaalee hedduu keessatti uummata qabanii hidhaa akka jiran madda odeeffannoo kennaa dubbateera. Hidhaa fi ukkaamsaan kunillee sadarkaa aanaa irraa kaasee hanga gandaatti itti fufee kan jiru ta'uu isaallee namni kun himeera. Bosor kan jedhanii namni qabamee sammaa kana kan asii jirrelletti jiranii gootumaa gosoota ammaa kana yeroo ammaa uummata akkuma jirutti kan baadiyyaatiif kan magaalaallee burjaajjaa'ee jira godina lamaanii godina Gujii bahaatii fi kan Gujii dhiigaa keessalletti bakka jirutti gandarratti aanaarratti addum jiru hundumaayyuu bakka isin woboodha woboo soortanii jedhanii namoonni hedduun kan guffamee suutu jiru kun hidhamee hidhaa jira. Akka maddi odeeffannoo kennaa kun jedhutti kaabinoonni aanaalee fi gandaalee haala labsii yeroo atattamaa kun saamichaa fi mijeessetti fayyadamanii uummata doorsisuun saamuun akka madda galiitti herregataa akka jiran namni kun hin dhoksine. Isinuu ittiin ukkubii galaa jirti qarshii uummataa fakkeenyaati woboo soortee itti kanaan dura mormaa turte mormaa jechuun woboodha woboo waan soortee jirtuu fi biyyataniidhaan dabarsine kumaandi postee yookaan warra wasaadara gaazii kanatti kennanaa san ta'uu baate birrii 30,040 jedha waan kanaan ukkubii galtee yeroo ammaa kana uummataan daldalataa jirti. Nufaa kan komaandi poostii isin kenninaati yookiin birrii buusii kan jedhanii birrii uummatarra saamaa jiru kun eenyu kaabinee? Qaamni aanaarraa ka'ee hanga dakaatti jechuudha. Hanga bakka daree keessatti kan jiru jechuudha. Maddi keenya akka jedhutti aanaa dhiyeenna kana bulee horaa irraa citee ba'ee aanaa haaraa surroo barguudaa jedhamu keessatti itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa shibbiruu galgaloo nama bokkoo goobanaa jedhamu doorsisuun mattaa qarshii 45,000 akka kennuufi gaafate. Yoo maallaqa kana kennuu dhabde deeggaraa wobooti jedhee komaandi poostiitti maqaa kee dabarsa jechuun doorsisaa jiraachuun illee maddi keenya ibseera. Fakkeenyaaf ammaa kana aanaa surroo barguddaa eessa jedhamu irratti bulchiinsaaf nageenya kan ta'e shibbiruu galgaloo namicha maqaan isaa bokkoo goobanaa kan jedhamu ati kanaan dura mormaa turte waan mormii keeti yoo mormii kana ati ammaa kana woboollee inni soofta yoo kan hin ta'in ansi dabarsa kumaan postoo kana harka gaazii kennaa kan ta'uu baatnaan birrii 45,000 kenneedhaan kan 45,000 qabatamaan uummata keessatti namoota hedduu keessatti kan irraa fudhate ta'uu isaa ragaa fi hundi uummanni nuti irratti qulqullaa'eera. Kan kenne bokkoo goobanaa jedhama. Kan fudhatemmaa shibbiruu galgaloo fi akkasumas bulchiinsa qaama aanaa bakka achi bakka bulchaa aanaatti wal qabatee jechuudha. Warra aanaa kan bulchu. Maddi keenya itti dabaluun qabeenyi maatii dargaggoota gara bosonaatti baqatan irrallee bakka bu'oota komaandi poostiitiin saamamaa akka jiru ibseera. Qarshii uummatarraa buufaanii dhukkubii galee warra ammaa kanaa ittiitu karaa qaxxaamuraatiin turoomuu barbaade namni kam jiroome tarreerra jechuudha ammaa kana warra qaama kanaa kan jedhan hundi isaanii. Aku ummati kan aku jiru pada rada jira umat rada juga ini kita abawa wabuk dari jira ini kita warna abawa dari jira ini abawa tortani kan jedul kan kara umat bakka hidam kan bakka lukut jetar kawan kabuti kenna warri kana jira tu jira warra jirun tete nu sambaatena. Jiraattonni godina Walloo aanaa daawwee akka haariyaatti hidhamaa jiraachuun himame. Haaluma kana wal qabatee mormiin ummataatis akkuma itti fufetti jira dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Walloo aanaa daawwee haarawarraa maamilli keenya dubbifne tokko yaadanuuf kenneen hidhaa fi reebichi hammaatee itti fufee jira. Namoota hidhaman keessaa dargaggoo Aliyyee Awwal, dargaggoo Musaa Abdallaa, dargaggoo Tamaam Huseen, dargaggoo Muhammad Ahmadoo, dargaggoo Muhammad Yusuf kan biroo keessatti argamu jedha. Namoonni kunis kan hidhaman yakka dalaganii odoon taane oromummaa isaaniitiin yakkamaniitu jedhan namni kun. Lubbuudhaanoo namoota miidhaarraan ga'an ni jira. Amma hin jiru bu'anii irra biyya keenya waan jiru.
Hanguma roorroo fi gidiraan hammaatee deemaa jiru xiiqiin uummataas dabalaa jira kaannoon jedhee maddi keenya kun uummanni naannichaa gonkumaa mootummaa abbaa irree uummata nagaa fixaa jiru kana jalatti tasuma buluu fi jiraachuu hin barbaannu jechaa jira jedhan. Baay'ee tahataa jira kanaafuu isinis akka feesanitti akka nu waggaa dhaabbatan kabajaan isin gaafannasinis akka onagari harawaatti amma wanti ta'e hin jiru akka aanaa biraatti garuu wanti tokko tokko ta'uu jira akka baatii irratti mucaan kareessa harkata asirratti badii kareessa marsanii dhukkasatti baay'ee jira. Akka sanqalleetti gaagaraa poolisii tokko uummatni ofirraa deebisanii jiranii ammaa kan guraa ammas baay'een gaagaraa kanarratti bobba'anii jiranii akka isaa waan jiru. Naannoo sana keessattuu namoonni akkamii miidhaan irra gahaa jiru dararaan irra gahuu agaaziin hedduun irra qubatee jira ka jedhamu jira. Isa sarraa omeenaa ibsime akkuma walii galaattuu godina Walloo kana keessa. Tajaajilatti bobba'ee jira. Mana namaa hedduu sakatta'uu bareessuma gargaara mana nama lamaa tokko malee dhufanii nama sakatta'an jirani. Haala addaan gargaraa nama karaa irratti gabbahee argan ni eegu haalli keessa jiru kun baay'ee tajaajilaadha. Haalli kun mootummaa kun haalli hedduu baay'ee nu rakkisaa waan jiruuf mootummaa baay'ee kana ofirraa kan qolchu kaayyoon keenya kanuma kaayyoon nuti qabnu mootummaa kana ofirraa kan qolchinee cunqursaa gara hedduu jiranii kana gara bahuu barbaachisa. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan akkuma itti fufetti jira. Barsiisonni illeen barattoota fakkaatanii dargaggoota hiisisaa akka jiran maddeen keenya dubbataniitu jiran. Godinuma kana keessatti miidiyaalee biyyaaraa kaamillee taanaan dhageeffachuun yakka akka ta'e himame dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Barisoo Areeree. Godina Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti humnoonni komaandi poostii sababa adda addaa uumuudhaan dargaggoota hidhaa akka jiran maddeen keenya addeessaniirani. Dargaggoonnii fi barattoonni hidhamaa jiran kunneen daandii cuftanii akkasuma feesbuukii illee faarsitanii ittiin jechuu hidhaa akka jiran maddeen keenya himaneerani. Dargaggoota gaafa duraa hidhaman karaa cuftan jedhanii warra booda kanaa gidduu kana hidhaa jiran immoo gaafa tokko miidiyaan feesbuukii gaafa duraanii cufame gaafa tokko gaddifamee jennaan ijoolleen gammachuudhaan iyyuu wacani jedhanii kanaaf walitti jedhanii hidhan jechuun nagaa. Feesbuukiin gadhiifamee ture moo dhiyeenya kana Jimmatti? Gaafa tokko gaddifamee ture kun biyyattiitti halkan tokko qaba. Gaafa san yaadattaa guyyaa sana? Guyyaan sun guyyaa xiqqoo yaadadhu sanbataa ta'uu guyyaa kam akka ta'e xiqqoo yaadadhu. Godinuma Jimmaa aanaa Shabee keessatti bifa wal fakkaatu hidhaa fi dararaan uummatarra gahaa jira. Keessumattuu basaastonnii fi poolisoonni yuunifoormii fi uffata siivilii uffachuun basaasa irratti bobba'anii dargaggoota hiisisaa akka jiran namni kun addeesseera. Kana duwwaan itti akka godina Jimmaatti bakka biraattillee dararaan baay'eetu jira. Kana aanaa Shabee kan irratti beekuun akka baay'eetu ijoolleen kan gaaffii tokko waa tokko malee waggaan afuritti murtaa'ee jiran kaatti jira. Poolisoonni kaallee barattoota keessa seenanii wayyaa sibiilii uffatanii barattoota geessaa jiru. Isa jiru oduun baay'ee dachirraa baba'a. Akkuma godina Jimmaatti hin sodaatisa baay'ee jireenyi kun baay'ee ulfaataadha. Maddi odeeffannoo kennaa kun yeroo ammaa godina Jimmaatti miidiyaalee biyya alaa VOA, Reediyoo Sagalee Ameerikaatii fi Dooche Veelee Reediyoo Jarmaniillee dhageeffachuun nama hiisisa jechuun himeera. Miidiyaa kamiinuu miidiyaalee biyya alaati garri hin godhanu miidiyaa garri keenya namni dhaggeeffachuun baay'ee
akka yakkaatti ilaalamaa yeroo kana uummanni waan akkasii dhaggeeffataan jiru sodaata yoo mana nasitti ergadee hojjetatanii sodaata guddaa. Jechuun reediyoo sagalee Ameerikaa VOA fi Dooche Veelee Jarmeen faallee dhoowwaadha. Kun hundumtuun miidiyaanii waa'ee rakkoo jarri gararaa birruun karraan ga'anu gaaffilee addunyaatti agarsiisu uummatatti agarsiisu uummata gurra uummataaf hundaayyuu yakkamaadha jiru jarri miidiyaa kana nama quunnamu kamillee hin baraaramne sarraan baraara. Loltoonni agaazeetii fi humni koomaandi poostii kun maqaa akka ammaa seeraan labsatanii hin moggaafanne malee duraanuu uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa ukkaamsaa fi biyyaa baasaa waan turanii fi uummanni Oromoo cimee ciniinnatee qabsoo itti fufuu qofattuu fala jechuun madda odeeffannoo kennaa kun dhaameera. Namni yaaddoorma guddaa qabaa fala isaa gara fuulduraatti akkuma duraan qabsaa'aa ture namni kun qabsoo fi jajjabeessee seerri koomaandi poostii kun gaafa dura ifatti hin godhamne malee doktoraan gaggeeffamaa ture waan haaraa miti waan ta'eef uummanni qabsoo fi jabeessuu qabaa itti bineensuu qabaa jenna taphattee kanan jedhaanii. Loltoonni agaazii koomaandi poostiin ajajaman uummata karrayyuutiin ijoollee teessan fidaa jechuudhaan mana hidhatti guuranii hiraarsaa jiraachuun himame. Dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Rakkina uummanni karrayyuu keessatti argaman hubachuudhaaf gara Fantaalleetti bilbillee manguddoo tokko dubbifne. Manguddoon kunis yaada nuuf kennaniin rakkina Oromoonni karrayyuu wayita ammaa keessa jiranii fi haalli jiru gaarii miti jedhu. Bakki marti waraanaan guutameera. Carraan keenya maal akka ta'us hin beeknu. Gadda guddaa keessa jirra. Gaarri Fantaallee loltootaan marfameetu jira. Ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Ilmaan keessan fidaa jechuun halkanii guyyaa nu doorsisaa jiru. Nuti gama keenyaan ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Yaaddoon keenya ammas gara jabinaan ijoollee keenya nu jalaa fixuu kan jedhuun qara laalaa jirraa jedhan. Haali jiru gaariidhaa miti nu amma waqqaasee fi achi nu gaaruudhaa achi butaa dadhabee kan amma guyyaa lamaa miliqee adda jira. Waan waraanni bu'ee biyya guutuu qabatee nama wantitti illee baasaa jedhanii namni nukatti dheessee gara fuunu dhabne. Kana gaa'ee namni numa hidhama bakka bakkatti namni sattumanii ni jira. Nama tumanii bakka tokkotti numa jira. Garuu waraanni ammallee dabalamee isheenaa jedhani. Waan nu godhan hin beeknu baay'ee kalee isheen nama odeeffannaan kana gaa'ee nama rakkoo guddoo keessa jira ishee kana kaanneetanii nama managaa kana kaanneetanii kaan achi dabarsanii eeyyaan gaafa mateegaa waan itti jiru hin beeknu. Baay'eedha baay'eedha. Waliillee nu dirreen sun hunduu wanni gaanaa keenyaa hunduu biraanuma keessatti yeroo fuulaa gaara Fantaallee kana marfameeti agaasii bishaan bulgaayaan tokko ga'utti marfamee jira. Sababa kanaan jedhu manguddoon karrayyuu kun sababa kanaan wayita ammaa jiruuf jireenya hin qabnu. Garatti godaannu dhabnee jireenya hadhaa keessatti argamna. Jireenya hadhaa kanas dadhabnee wayita ammaa du'a filataa jirraas jedhan. Namni jiru namni biyyaan jiru waan namni xiqqaan namni qabamu malee namni manguddoo fi ergasii keessi gaa muraasuma malee namni baay'isee hin dhabne waan namaa agarre. Miidhaa kanan jedhamnetu jira. Waan maaltu jira seera akka ta'amadee jiru namaa namni jiruuf irraa ta'e yaaddi fi yaadni bichaan nama hite akkaataa jiruu fi halkanillee baannana abulaa wanni beekumaa akka jira namni nyaanni garatti deemu kana bishaan illee fi bishaan dhuguu fi nyaatee dhuguu namatti hadhootteen maal jiru maal qaba kuni akka ta'u jiru hadhoottuu keessa jiran jiru hadhoottuu isa jiru namarraa odoon durii jenni keessa isaamaan keessa jiru hin beeku. Kana malees jedhu manguddoon kun ergamaan sirnichaa Abbaa Duulaa Gammadaa
dhiyeenya kana dhufee nu doorsisaa ture gale. Ijoollee keessan dabarsaa du'aaf kennaa nuun jedhe. Nuti immoo ijoollee keenya odoo arginuu dabarsinee kennuurra du'uu filannaa ittiin jenne. Dhaamsi tokkittiin qabnu egaa Oromoon humnaa fi kan nuuf birmatu dhabuutu rakkina kana hundaaf nu saaxilee jira. Kanaaf dhiphina keessa jirru kana keessaa bahuudhaaf silaa odoo humna qabaannee jennee ni hawwina. Garuu maal goonaa jedhu manguddoon kun. Karaa nagaatiin nama ofirraa kennaatii nama sadii jaarsumaan akka bahuu dhiifama gaafatanii jedhani. Namni sun akka san ta'uu didee namni akka tamii taane namni qabamne namni eegamamee hin qabamne. Eeganamuu hin qabameen ammaa wanni ganaan illee waan illee hojiifattanii qabdan yoo dhiboon jirtu daamtan jilleetii kana ummata gaafannee ummata tasgabbeessine dura nama tasgabbeessitanii amma deebitanii nama ammallee deebitanii nama kana ofirraa kennitanii karaa nagaatiin dhiifama gaafatee namni sunis sinis dhiifama gaafattanii akka sanitti leenjii fudhatee leenjii galfaa galu. Ammoo kun akkamatti dhiifama naqeessanitti akka dhiisanii akka dhaamu keenya. Dhageessu. Nagaa. Akka sangaa uummanni nutti horee namichi akkasitti jiru namni kan tunu godhate. Amma gaa isinuu diinni wajjin jiraatudha. Diinni iddoo takkitti hin jiraatudha. Kanuma jiru. Dhaamsi dabarfannoo gaariin alatti bannee jiruu keenyarraa baane ammallee guututti akki karoorri jedhametti namni kun hunduu nama dhumaa ciisu kabaayee mukaatti jiru dhiisi kunillee nama dhumaa ciisu. Kun egaa wanni nuti dabarfannu waan rabbiin nu godhu malee egaa nuti amma waan tokkotu waan nu godhaa rabbii keenya qabannee rabbiin keenya gaafummaata tokko nu kennu malee wanni godhuu dandeenya hin jirtu gaa kadhuma dhumee dabruudha haratti hambisi hafuudha rabbiin gaa namatu nutti faradhe malee rabbii nutti hin faranne kuma jirutti rabbii keenya kadhachuun alagaa wanni dhaamsi dabarfannu odoo nama gaa dirmachuu qabaanne odoo humna qabaanne odoo dirmachuu qabaanne namni nuti muti jiraate egaa kanuma gaa banne badii rabbii wajjin dhaqqabaa jennu kanaan ala wanti kennamaatti jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN kaayiroo sirraa oduun isiniif qabnu kanuma fakkaataa qophiilee OMN kanneen hafa waliin turtii gaarii.